እንደምሄድ ስገባ ነው ማለት ነው ማሳያችሁ። ሰርፕራይዝ ነው የምትሆኑት ሁላችሁ ምንድ ነው የምትሉት ማለት ነው። ስለዚህ እስከዛ ድረስ እንግዲህ ሰርፕራይዝ እስከኔ ራሱ አሁን አውሬ እያለኝ ነው፣ ግን አላወራም ማጥኩት ማለት ነው። Yooyaa ashamaa kafuunee kabajamtoota furdatoota koo akkam jirtanii nagaa qabdanii hundi keessanuu aan nagaan qaba kellata rabbii. Egaan kabajamtoota furdatoota koo akkuma jalqaba viidiyoo koo irratti argitan jechuudha. Sumayyaan sarpiraayisii taatanii yookiin immoo sarpiraayis nagootanii jettee jirti jechuudha. Sababni isaa namni waan dhoksaadhaan godhe tokkos akkasuma yoo miidiyaa irraa illee badee lafarratti illee na hordofaa jirtu laata kan jettu na hordofaa jirtu edha kan jettu dubbataati akka turte hundi keenya dhaggeeffanneeti jira jechuudha. Iddoo kanatti wanti ani dubbadhu tokko yookiin immoo wanti ani jedhu tokko jiraate mucaan kun jechuudha isuma dhugaatte jechuudha. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf ta'e mucaan kun haala gaarii argattee raawwatte gara biyya jireenya gaarii itti jiraattutti hin deemti taanaan haala gaariidhaan deemti taanaan deemsi ishiin deemtu kun karaa mijataa karaa sirrii akkasuma karaa ittiin boruun daa'ima kana itti haala gaariitti guddistee raawwattee itti jiraachuu ishiin illee dandeessu taanaan nama gammachiisa. Homaa waan nama gaddisiisu qabu jechuudha. Sababni isaa jireenya biyya kana keessatti akkamittiin akka jiraataa jiran biyya Itoophiyaa keessatti amma haala kam keessatti haala kamiin akka jiraatamaa jiru haala kamiin akka jiraataa jiramu warra keessa jirutu beeka jechuudha. Warri keessa hin jirre warri biyya biraa ta'anii raawwatanii jechoota garaagaraa waan garaagaraa jedhamu waan jireenya biyyaa keessa jiraatanii hin arginiif iyyuu hin beekani jechuudha. Isaan garuu jireenya biyyichaa kan keessa jiraatee dhan itti jiraataa jirutu beeka jechuudha. Isin galte soo kanaaf iyyuu Sumayyaan haala gaarii argattee daa'ima kana haala gaariidhaan bakka itti deemtee raawwattee hojjattee ofiisiitiifis ofis jijjiirtee ilmoo kanas itti jijjiirtu carraan isiidhaaf argame taanaan yoo deemte nama gaddisiisu jechuudha. Sababni isaa maali? Saayidoo soo ta'e amma kunoo gara biyya biraatti irratti deemee raawwatee akka barbaadetti abbaa barbaade faana viidiyoo hojjatee endoom kan isaarra darbee namaaf ganaa lolaa namaaf ganaa nama reebaa nama maal ta'aa akka jiru argaatii jira jechuudha. Jireenya amma keessa jirtu kanatti immoo ilmaan tana qabattee kan itti rakkataatee jiru waa meeqan kan itti dhiphataatee jiru eenyudha? Haadhuma jechuudha. Sumayyaadhuma. Hundumti keenyayyuu hin beekne jechuudha. Ilmoon takka ilmoo lama miti ilmoon takka agam akka nama dhibdu nama dhalee beekutu beeka akkasuma immoo nama ilmoo guddisaa jirutu beeka jechuudha. Ilmoon agam akka nama dhibdu nama dhalee beekuu fi nama ilmoo guddisaa jirutu beeka. Daa'imti tokko waa meeqa namarraa barbaaddi? Dhiqamuu barbaaddi. Uffanni irraa miicamuu barbaachisa. Wanti uffata ittiin miicamu sun yoo jiraachuu baate maaldhaan irraa miicama? Biyya Itoophiyaa keessatti akkuma beekamu bishaan baay'ee rakkisaadha. Bishaanumti uffataan ittiin miicatan jechuudha. Akka innaa waggaa 2, waggaa 3, waggaa 4, waggaa 6 ta'ee sanaa olis ta'ee biyya ormaa keessa jiraannee jireenya biyya keenya keessa jiru maalta akka amma jiru hin beeknu jechuudha. Nama amma keessa jiraatu jechuudha. Baroota darban keessaa waggaa 4 kana waggaa 6 darbe kana jireenyi itti namni itti jiraataa turee fi jireenyi amma itti jiraatamaa jiru tokko miti jechuudha yeroo sanaatiin. Soo kanaaf iyyuu mucaan kun jabduu dhuguma isaa dhugaa dubbachuudhaa fi jabduu akkamiiti jechuudha. Ji'oota aga kanaa daa'ima kana keessattuu mucaa ishee xiqqittiin waa baay'ee barbaaddi. Paamparsiitii ishiidhaa barbaachisa. Uffanni ishee amma miicamuutu barbaachisa. Waa hedduudha jechuudha. Haadha hoo jedhanii waanuma qallaalii namatti fakkaata. Haadha hoo jedhanii afaanuma duwwaatti waan hafu namatti fakkaata. Garuu haati waan hundaan oliidha jechuudha. Waaqan gaditti haati waan hunda keenyadha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Soo kanaaf iyyuu intalli kun haalli ishiidhaaf mijatee gara biyya biraa deemtee raawwattee biyya itti isheedhaaf mijatu biyya itti daa'ima kanallee haala seera qabeessan guddifachuu dandeessu. Ofishiitiif irree haala seera qabeessan of jiraachisuu dandeessu. Carraan ishiidhaa argamee deemti taanani haa deemtu. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Haa deemtu. Maaliifiin har'a asitti taa'ee kan rakkataa jiru ishii qophaa isheeti malee namni biraa namni ishii faana rakkataa jiru jechuudha. Nuti warri miidiyaa irraa iyyinu kan intalli kun maal keessa jirti? Ilmoon ishii maal barbaaddi? Maal uffatti? Maal dhugdi? Maal nyaatti? Jennee yaannee waa isiidhaaf hin goonu jechuudha. Yoo rakkattes yoo rakkachuu baattes isheetiyyuu ilmoo ishee wajjin hin jiraataa jira. Isheetiyyuu ilmoo ishee jiraachisaa jira. Amma Saayidoonii haala jireenya
tokko tokkotiin wantoota tokko tokko mijeessuudhaaf irree gara biyya biraatti haa deemu. Waan mijeessuun qaba jedhee deemuuf illee haa qabaatee deemu. Garuu jireenya achitti inni itti jiraataa jiru ji'oota meeqaaf hanga agamitti akka jiraataa jiru akkuma beekamu haadha ijoollee kana qofa osoo hin taane haati manaasaa lammataan hanga tigistii ishii ficcisiifattee waan jettu dhabdee raawwattee miidiyaatti baatee waa'ee isaatiif dubbachuu jalqabdutti hanga namootan akkan ani ta'e hin ta'inaa jettee raawwattee irraa dubbataa jirtutti ga'eetii jira jechuudha. So namni kun yoomumayyuu deebi'ee raawwatee ilmaan kun eessa jiru jedhee raawwatee barbaadee ilmaan kana walitti qabee rakkina isaaniif in ilaala jedhamee raawwatee in yaada manatti hin fakkaatu. Isa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Hin yaada manatti hin fakkaatu. Maaliifin tokkoffaa ofii isaatiifis gara miidiyaa irraa badee jira. Garuu gara nama biraatiin gara sooshaal miidiyaa nama biraa irratti argaatii jirra. Garuu sooshaal miidiyaa isaa irratti argamaatiin jiru. Wantoota deemeef illee wanti inni mijeesseef tokko hin jiru. Wantoota garagaraatiin dubbiin garagaraa kaa'amee jira. Sanumaan hafee dhaabbatee jira jechuudha waa'een dubbii sana. So intalli kun ishii akkamaa taatu furmaata tokko barbaaddattee gara ittiin daa'ima kana jiraachifachuu dandeessu, gara ittiin daa'ima kana guddifachuu dandeessu, gara ittiin jiruu ishii gara fuulduraatitti itti jiraattu mijeeffatuu dandeessu haala mijeeffachuu qabdi moo teessee of ilaaluu qabdi. Akka dubartii takkaatti yoo ilaaltan akkuma namaatittu jechuudha. Akkuma nama tokkootittu amma ganda gosa maalidhaan gargar ol qooduu osoo hin taane jechuudha. Osoo maalumaanuu gargar ol qooduu hin taane akka nama tokkootitti jechuudha. Akka nama tokkootitti yoo teenyee yaanne intala kanaaf maaltu ishee barbaachisa? Maal ta'uu qabdi? Asuma teessee raawwattee daa'ima kana faana rakkatuu qabdi moo haala mijataa mijeeffattee raawwattee haala ishiidhaaf karaa ishiidhaaf mijatu yoo argatte karaa ishiidhaaf mijatu sanaan haala itti jireenya ishii itti guddifattuu fi ilmaan ishii itti guddifattu ilmaan ishiitiif jireenya boruu haala mijataa isaaniif mijeessitu barbaaddatuu qabdi moo callistee taa'uu qabdi? Akka nama tokkootti yoo yaadne ani garuu akka kan kootitti jechuudha. Akka dubartummaa kootittis akka nama tokkootittis yoo yaade intalli kun biyya isheedhaaf mijatee haala mijataa hojjettee itti jijjiiramuu dandeessu, hojjettee ilmaa ishii itti guddifachuu dandeessu, hojjettee ilmaa ishii itti barsiifattee iddoo guddaatti qaqqabsiifachuu dandeessu carraa argattee deemte taanaan deemtee ilmaan ishii guddifachuu dandeessin jedhaan akka kan kootitti akka yaada kooti jechuudha. Akka jireenya biyyattiitti gaafa madaalee akka immoo haadha takkaatitti haati ilmoodhaaf maali kanan jedhu gaafa tilmaamu gaafa yaadu intalli kun haala gaarii karaa gaariidhaan karaa itti boru jireenya ilmaan isii itti jiraachisifachuu dandeessun carraaqa argatti taanan carraa sanatti fayyadamtee bakka barbaadde deemtee hojjettee ilmaan ishees guddifachuu carraa kana hin argatti taanan ani deemtee yaa hojjettuun jedha. Deemtes haa jiraattuun jedha biyyattiitti deemuudhaaf jettu kana jechuudha. So kanaafiyyuu namoonni Sumayyaanii Saayidoo Shawaddee biyya biraa deemuudhaaf Sumayyaanii obboleettii Saayidoo fudhataa jira. Sumayyaa akkasitti obboleettii isaa shawwadaa jirti maal jetti? Ani yeroo duraanii jechuudha gaafa intalittiin dhattee Saayidootti waan kana akkasitti sagalee inni odeessitee Saayidoon dhufee dubbate sana dhugaan seeni. Tarii wantoota garaagaraa sirreeffachuudhaaf yookiin waan tokko tokko sirreeffachuudhaaf ishiidhaa deemu arganii raawwatanii akkasidhanii odeessan ta'a yookiin immoo tarii bakka akkuma carraa yookiin immoo lafumaa ka'anis kan odeeffamu hin jira. Tarii waan akkasiitti jedhee shakkeen irraa dubbataa ture garuu inni dhugaadhuma jetteetti isheenuyyuu haa ta'u malee immoo mucaan kun carraa kana argattee raawwattee hin deemte yoo ta'e dhugaa nama gammachiisa. Isa dhugaa dubbachuudhaaf asitti daa'ima faana rakkattee ofiifis rakkattee daa'ima rakkisuudhaan mannaa biyyatti carraa gaarii itti argattee raawwattee itti hojjettee itti jiraattu ilmoo isheellee haala seera qabeessaan barsiifattee too jiraachifachuu dandeessu hin argatte taanaan haa deemtu. Maal goote as teesse? Maal goote asitti daa'ima faana rakkattu? Namni inni kun waa meeqa inni asirratti teenye raawwanne odeessinu kun amma bu'aa akkasiidhaaf hin qabnu mucaa kanaaf ishiidhumatu hojii rakkata ilmoo ishii faana waan ta'eef. So kanaafiyyuu Sumayyaa dhugumaan carraa kana argattee jirta taanaan carraa gaarii siif haa ta'u. Rabbi si haa milkeessu jedha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf Rabbi si haa milkeessu akka dubartummaa tokkootitti akkasuma immoo akka haadhatitti gaafan of ilaalu Rabbiin carraa gaarii siif kennee si milkeesse nama itti hojjete ilmoo kan kee haala seera qabeessaan guddifatee iddoo gaarii geessifatu Rabbi si haa taasisu carraa gaarii siif hawwa. Isa dhugaa dubbachuudhaaf.